mitini dhaggeeffadhu annaan ta'u jenna guyyaa tokko quraana keeyira afaan oromoo si gale kagabba yookaan si gale ittuma si dhiisa aronno waan jedhe isin quraanatti ajamtamu wangeela keessan waaqummaa yesuus haasa'uuf isaan lamaan irraan haasaa jirani mariin isaanii wajjin imaanatti qabdi. Okay ani isaa wajjin haasaa fira dhiisa ani ijoollee gurguddoo anaa dhufe itti haasa dideen deemee miti kiristaanummaan nu hojjaa wangeela irraan amma barsiisaa lamaan keessaa booda inni yeroo hin jedhaa wal argu tokko sunni kan fide. Mana naaf inni koostii waliin seenna mana keetii miti. Silas gasti irratti walii galuudha. Telefoona isaanii qaba. Telefoona kiyya ni qaba ka isaanii qaba ana dubbisu anneef hin jira kunoo. Walii galle. Ya, kiristaanummaan wangeela irraan hojjaa sa'uu danda'u addunyaan dhalatee illee jeenna manawaan. Wallahi. Akkasuma takkitan ittiin. Barsiisaa waajiitiin hin mari'attu? Barsiisaa waajiin maali waajiin barsiisaadha? Innis kaleessanatti meetodee nama waraqaa takka irraa fuudhii fidi waraqaa takka nagarsiise barsiisaa ta'e inni bakka itti bare waraquma takka. Jechuun marii gootanii marii barsiisaa wajjin barattoonni barsiisaa ani TikTok irra barsiisaa ta'e kan barate nama barsiisaa jedhamu kan waraqaa qabu. Waajiin bar dengada nu jira ture obbo barsiisaa akkuma keetiitti dengada asiitti deemee ijoollee barsiisaa jedhee ni bar. Kolleejjii irraa qaree fidi. Barsiisaa obsaa'oo. Abo John guddatiin dhaqe John guddaarraa hin gatee galan ijoollee tanaa miti way maalumaa barsiisaan ustaaz Abu Muaz dhugaa barsiisaan obsaa Abu Muaz umurii irratti hundaa'u Abu Muaz isin sabakaa namaan ta'ina waan isin jedhe an guddaa keessanii wajjin haasa'anii guddaa amantaatiin guddaa keessanii wajjin haasa'u Abu Muaz ilma namaa umurii damma daaltu isin dura jiru kwa barsiisaan joonni soo nagaan siif haa ta'u aamin siif illee haa ta'u maaliin na dura jira umriidha moo beekumsaa umriidha noota illee si dura jira ka beekumsaa noo nama guddaa jechuun umurii damma daalaartusi. Beekumsa ho'iin siin jedhe. Nafaana mari'attu Abu Muaz marii waliin qaban. Nama isin beekaa jettanii boo ani ijoollee isin hojii fi cuuccee fi wala waan asirra yaaltanaa miti gurguddaa keessanii. Dirqama isin wajjin mari'achuudhaaf dirqama saartifikeetii keenya sii kennuu qabna. Dirqama keessanii waan hin baratin maal naan lallabdan asii. Maali saartifikeetii kenna ergaan koosiin ergaa waliin mari'anna. Ergeeyye. Telefoona kan kee. Namni isinii mari'achuu barbaadu barattoota keessanii mari'atee bira yoo dabarsiisaa dhufu. Oy mee shee Adam. Abu Muaz wajjin haasofna. Telefoona Abu Muaz eesh naa barreessi. Naa ergama sadarkaa barnoota keetii. Anas joosiin ergaa waliin marii goonaanii fati. Jedhime. Yoom takkaa marii gootee beektaa. 952. Maalati umurii dandama. Katabaddu natti ergiin sin jedhe boo. 952. Ayyee. 288. Pura 284 ergisiin laala. Maalan si erga boo? Anar suuraateen argita suuraatee. Maaliif suuraa koo si erga? Maal argita jedhaasa. Umurii irratti hundooftaa. Assalaamu alaikum. Ijoolleen akkamatti waan haasofti. Gurguddaa keessanitti dhaqnee alaikum salaam. Amma naa wajjin qabattaa marii Abu Muaz. Aboo guddaa keetii hojii qaban ijoollee namaan hin beekne wajjin qabadhu barsiisaa gurguddaa malee barsiisaadha. Miidiyaa kanarratti dirqama barsiisinaati qopheessee si beeksisuun ati barsiisaadha. Barsiisaadha. Amantaa keerraa na waliin haasoftaan kurraa si waliin haasoftaan. Barsiisaadha moo barsiisaa miti? Mariyaadu barsiisaa ta'uu koo barsiisaa ta'uu beeku ani barsiisaa wajjin malee naas ati barsiisaadha. Wayyaastaayaa ilaalu. Aboo namni ijoollee. Assalamu alaikum. Maaluma ijoolleen maaree nu barsiisaadhaati. Ustaaz gurguddaa. Maal godhu qaxaroo qabna. Waa jedha. Ammoo matana wana goona matana dambaafna. Argeera akkam naga jirta ammoo tana itti seeni kun itti seennee jira kalas. Itti seeni kun. Na waliin naasayni awwale. Abu Muaz itti seennee jira kalas. Yesuus waa kan maqaa mini asoita. Wama fere haasa wama kana kun. Amma ni asoita inni gama soji. Amman si hojjaasa. Okay amman si hojjaasa. Amman si hojjaasa. Marina faana amman si hojjaasa amma si faana naasa marina wajjin qabate. Wangeeles keessa jiru. Injiru. Jiraate dabe marii waan irratti goonu. Amma kana nu hundi keenya gabbuunaati amma tan irra deema dibii jaati ana rukutaa koy. Maa wacu waciblee awwalkaas nama guddaa miti boy. Gurbaa namummaa dhiis. Gurbaa na dhaggeeffadhu. Amma na wajjin haasoytamoo hin haasoytu. Tifana nasa marina rake wadda gama mari ammuman bana mari amma no si kosi bana nileti illa matane ani fatas amma barte amma no hojja san sigere amma
mana kee banatu amma banatteen dhufta mana maal irratti waliinaa somnaan siin jedhe Yesuus waaqamu waaqaa miti wangeela keetira ni haasoita quraana wajji wal bukkee qabne quraana maal wal qofa Yesuus tu waaqa okay quraan okay ayye quraana qofarra quraana bicharra Yesuus waaqa qofa maal quraana natitti bula oh wangeela kee ayye wangeela keetitti ni bultaami lamman saarraa wal bukkee qabne bukkee miti ani wangeeluma keetira quraana sirriidha kan jedhu amma saasa'uun fadhu hin danda'u dhaggeeffadha wangeelaa sin amanu wangeela keetirraa ani wangeeluma kee kana argita na dhaggeeffadhu wangeela waan naanaasuuf na dhaggeeffadhu wangeelli kan kee na dhaggeeffadhu ka gurbaa nama dhaggeeffadhu na dhaggeeffatamu na dhaggeeffattu dubbadhu nama na si dhagahan jira maal dubbe wangeela keetitti amantamu quraana kiyyatti amanta Laki bang Quran itu maaf nama nama itu. Macam bas. Ayye. Ani Quran itu nama nama Wangeela itu nama mana? Isa situ beka kah? Oh Wangeela itu nama mana? Teman-teman murten. Okay ayye. Ayye. Wangeela keetirra. Yesus waaqaa miti jedhee asirraa siyaasa ati waaqa itti haasa'uu ni dandeessa. Titu murteeffata macaafa qulqulluu sirriidha Quraanatu sirriidha. Gaafa fayyite koo. Pentuma. Wallahi selamat tinggal lama-lama cari terharu kota. Mantai kamu tadi. Cerai nanti marah tunggu cuma Isa kaya ada. Mana bincang nama jenis saya ni. Bekumsi akkas mana bincang saya. Bekumsi gana nama gafater itu bekumsi asal sejarah malah orang Arab itu. Orang Arab nama muda jual desi itu bisa berakana. Berada jirah dah. Gogiri gafater itu humo. Ega beg teti ega wabeg tata dekun kalla dina. Wakum mai susi kan kedi mereka itu walla fata macam kan keko farasi jadi sika babsani. Quran setiap fita macam kan keko. Yom wakum Rabbina subhanahu wa taala yukan Allahin Rabbi murabbi mitikajadu. Quran ko farai wasawar badar komiti sen. Quran radde bina Quran sini fi bakka dibata masini finne ega sani apa sini rawan najju. Macam kan keko farra. Wakum mai sus jannani kun wansi akamade sila fada TV. Mal wal buke kabdena na haso ta jida sa mal wal buke kabansa mal wani wal buke kaban madida e ga so do tati ma jaba yito jitembe tuti ma jaba namni soda to kamiti wa qur'ana mali bekta wal ber kabda min ana tanoyi wana kamati jo amma ma fi naso ne mari fa soda tansa ambol senate asa wa kono namni ana jettan kuno asa wa wan barbadamme ana jedati kuno ana to hasawa jedati ol senati me wa kuma Yesus irramme namni dandetti qabdan ko tati hasawa me ana jedati takkan sin dandex araba amalit me ya so itu me ana irani na sa jero video be mamme kristana masla mamme mucha Yesus mamme beta naguma kam naga jirto Malu maka Yesus kan ada fangkisa ni izin. Malu maka Yesus benar kira. Ay ro manda Yesus nama jatu. Dia Yesus Kristus ni Yesus nama jadi mana? Semua lewat jadi mana? Itu sekarang go bas kanu mare. Waligalle. Waligalle tanah okey. Yesus waga nama ye. No akas senjata. Nama jadi mana? Ati Yesus waga etamo nama etamo. Ay, nama gutu baga gutu jadi nama apa mas? Nama mas apa? Kalau seperti boleh, amma mani betul apa mas? Wanita pas kita ti, wala rapsun gari miti amma ti nama gudara. Nama raps, nama. Ay, narapsi de garu? Amma la, yo ati wa Yesus Kristus si wanita ko jete, anile aku wana zaman tu senar. Islam ni Yesus si wajar umamme konjur. Nama jannah male nuti. Arab sudah nama jacun. Ay, nama yo jete okay, anile nama jerabe. Baka ma Arabstan anjata. No, ama kisah saya dia gava wanto ko jetu. Assalamualaikum Abu Mas. Arab Abu Mas wallahi sini jaro jira ma fi dara jira. Wallahi na wata jira ma dan baka nan dos. Ma da sin duriya kan da kisa ba ta bijana sirrata fitoci istimal je jura sai ya jibe ita ni jolle den gadda akar ba da sirrata.
Marii maali gaaffii qaba mana banannee caajiramti gaaffii kun awwal jira isin jirtani. Maa gaaffii gaafatu jettani maa duriyyee mandara keessa maachisutti bitan isinsa. Asirra maa keessaniiti wajjiniin mataa dhukkubsattu maa sadarkaatti kennitan isin. Isin waliin dubbachuu wal tagaraacharuun keessanuu ol fuutanii sadarkaa wallaahi hedduu na dhagaamaa ture akkatti dubbadhu dhabe malee. Gaaffii qabdaa gaafadhu eechi beetu duriyyee kaleessaa si baate kun. An maqaa isaa irra hin argine. Jamanne xiqqoo kun akka lammisaafaa kana akka roobeeraa manchi qonna deebi'ee dhufan yoo ta'e ishii xiqqoo tilmaamtanii jiru. Akka nama kaleessa mandara keessaa dhufte marii si mana qabate jecha qixa keessa keessee naasoftu maal callisee laata buusaati gadi gaaffii qabatte gaafadhu yoon qabaanne immoo bu'i gadi. Bakka annaka. Jazakallah. Ayye. Wallahi asinna keessana. Nama aanu arsiti wakana bidee wakareetu makuma malee bara inki jibdi malee sammuu qabdu. Marii ta'een gadda fudhatte ustaaza wal I think wallahi otoo nama gaarii ta'e ustaaza wal har'an fudhata marii. Sanuu fatanaan otoo asirra isaan dhaabbataa jiruti barumsarra jiran. Ta'een gadda mucaa beekan fudhadhe utuun barumsi funyaana sinna dhaabbataa jiruti. Barumsa kiyya dhiiseetiin kaleessa sana waamee har'a isaa irraa fudhatee tolee jedhee fudhate. Wanni nu jennee fi laallee yoo kan nama beekuusa qabtaate deemnee rakkoo qabu barumsi keenya hin qabna booda. Garuu barumsa keenya dhinnee torbeetuutti qophaa'etu maal jedhee dhaabbattee hojjette boritti deemna nuti. Guyyaa dheeressuu barbaachisu. Nama nan beeka jedhee dhufu. Nama hin beekne baala gisee fedhu nuti. Sa'aatii itti barannuu qabna, sa'aatii itti barsiisuu qabna, sa'aatii itti hojjennuu qabna, sa'aatii maatii kennuu qabna nuti. Wanti laachaa hin dandeenyum, baaduu hin dandeenyum, barumsa barsiisuu irratti dabalata barbaanna nama barataa jiru nuti. Sini galee sa'aatii barumsa keenya, sa'aatii maatii keenya, sa'aatii barsiisnu guyyaadhaan gubiina. Wallahi ta'ala sa'aatii keenya wajjin jiraatu laaf gara malee ustaaz Abu Muaz namoonni beekumsa qabu beekumsa isaanii warra beeknu hin jiraatu. Jumaatiin jettan bar umrii ilaalanii turanii beekumsa qaboodhanii miti utuu beekumsa qabaatan islaamaa kee hambaan. Fiyaansi beekaadha jettanii waan isin laaltanii fi gurguddaa keessan jedhan malee Abu Muaz Joonii fi Abdoon beekumsa qabaatanii miti. Namni beekumsa qabu amantaa islaamaa keessaa wallaalaa waan ta'eef malee. So fiyaansi si beekaadha waan jettaniifidha. Barsiisaa kee jedha otoo qubee baay'ee barate. So waan akkasiin duraa isaa namni gaaffii qabu amma nammareetta nama jiru beekaa akkaati weeltaa kutas. Saawwan mana jirtoonnota. Yoo taa'anii kun gaaffii gaafatu wallahi sa'aatii kana kaasee nama dhibaatti yeroo kana kennaaf. Nama mirreechuu qube nama beekaa yoo ta'e. Wallaalaa ta'e moo gaaffii naa gaafatu amma kaasee nama dhibaatti sa'aatii kana kennaaf. Yoo kana achii asirra nuti sinaatti nama gaafatu namoota baay'ee waa baay'ee barataa maalee jirtu. Miira keessa galee naasee yoo natti gadi tanaaf. Abshir waan jira anuuna jibbisiisaa tumaafirraa. Oda maal jettii sooshaal miidiyaa beektaa. Teenyuma tanaatu warruma islaamaa kana waan bira fudhata. Kanaaf malee wanta cuuccee hunda isin beekna. Maqaa itti godhanii malee sanis waa beektee jechuudha miti. Meebii dubartii takkaatu isaan irra waa beeka. Ijoollee isaan waan beekan jedhan taasisa beeksutu irra waa beeka. Saalaan nama madaallu, umriin nama madaallu. Wal seensisa yookaan waa gaafachuu yookaan wanna jechuun. Arraba keessan. Hin mari'atta bakka hin mari'atta maamee. No laki arraba dheeratanii ammallee maali duriyyee jettanii duriyyeeni isin malee nuti baay'ee. Duriyyee nuti jechuun barbaachisu jechuun danda'u baay'ee. Mana natti kennaa osoo deeikaatti godhama. Akkasii duriyyeen siidha malee nu miti. Duriyyeen siidha malee nu miti. Gaaffii qabdaa. No arraba dheeratiin kaa. Gaaffii qabdu saanaan jala taa'ee dhiifama. Jala taa'ee taapsaaf godhe. Rakkoo na buusi. Ayyee jala taa'ee taapsaaf godhe. Nama gaaffii qabu qofa barbaada. Nama barachuu barsiisuu barbaada. Ayyee galatoomne. Galatoomne nutu balleessa kana saba seqaa. Ayyee galatoomne. Jala bu'isi nama gaaffii qabu qofa barbaada. Ayyee. Duriyyeen siidha duriyyee jedhama. Ayyee baga duree ta'e rakkoon hin jiru. Ayyee taapsaaf godhe jala taa'ee. Yeroo ammaa ustaaz jarri bakka seenan dhabaniiru. Warra kasaareedha. Gareen shaadaa warra barsiisaa jiru warra qabxii olaanaa galmeessisaa jiru. Jarri immoo warra kufe waan taate isin jirarraa jedhamu muwaazii yoo ta'e malee beekamsi koostii jettan dhuftee isin gaafachuu barbaade. Isin jirarraa beekamsi argachuu isin jirarraa waldaan jarri bana jaraa waa ta'uu dinnaani asirratti hojjechuudhaaf maqaa keessaniin hojii isiniin jetti bara. Asirra jira dhuftee isin gaafachuu. Saniif abbaan barbaade dhufee gaaffii jiraate weelkaan kunoo jalaa hojjechaa hin deebisnaafi. Yoo kana achi dachii min amantii achuma kaawwadhaa. Maano ke mana saseenir kutu jirami. Akkas nama gaaffii qabu gashaati gaaffii gaafatu. Nun qophaadha. Malee kasaaraa wanti nuti ol kaafuu hin jiru karaa keenya nurratti kaa'u wanti dhaagaa mana teekkeer godhe salaataaf ba'a. Chaarjara irraa taa'u. Ayyee nama kennaa namaaf jedhu irraa fagaatii nama lakkee jiraatu.